Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Mootummaa wayyaanee akka aangoo irraa bu'uu qabu mariin hayyoota Ameerikaa magaalaa Washington DC keessatti gidduu kana geggeeffame ibse. Marii kana irratti beektonni hirmaatan akka walii galanitti mootummaa wayyaanee gaaffii uummataa fudhachuun aangoo irraa akka bu'uu fi biyyattii wixineen heera mootummaa akka barbaachisu akeekeera. Pirezidaantiin Viijin Itoophiyaa Profeesar Geetaachoo Bagaashoo akka himanitti mootummaa wayyaanee uummata ajjeesaa fi mirga namoomaa waan mulqee jiruuf aangoo gadhiisuu qaba jedhaniiru. Konfiraansii qopheessummaa Viijin Itoophiyaa fi isaatiin magaalaa Washington DC'tti taa'ame irratti akka himametti haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu ce'umsaa fi heera mootummaa haaraa barbaachisa. Dhuma marii sana irratti akka himametti Itoophiyaa keessatti sirna haaraa hundeessuuf kaawunsilii ce'umsaa hundeessuu akka barbaachisu waliigaltee irra ga'ameera. Barreessaan Viijin Itoophiyaa Dr. Ashannaafi Gosaayee akka himanitti immoo kaawunsilii biyyattii gara ce'umsa haaraatti geessu hundaa'uu akka qabu dubbatan. Mootummaan wayyaanee ajjechaa fi hidhaa raawwachaa jiru dhaabuun marii nagaaf akka balbala isaa banu waamicha taasisaniiru. Marii kallattiin toora intarneetii isaatii fi feesbuukiidhaan darbaa ture kana lammiileen 100,000 lakkaa'aman hordofaa turan. Walga'ii kana irratti kan hirmaannaa fudhatan Dr. Diimaa Naga'oo yaada fedhii uummata Oromoo ibsuudhaan Itoophiyaa keessatti sabni Oromoo qooda fudhannaan isaa maal akka fakkaachuu qabu dubbachuun isaanii beekameera. Haaluma wal fakkaatuun mariin waldaa ogeeyyota seeraa Oromoo magaalaa Londanitti geggeessan bifa milkaa'in xumuruun beekameera. Marii sana irratti paartileen Oromoo fi hawaasni Oromoo kan irratti mari'atu chaarteriin bilisummaa Oromoo haala kamiin akka hundaa'u irratti marii bal'aa geggeessaniiru. Marii London sana irratti bakka buutonni jaarmiyaalee Oromoo fi bakka buutonni hawaasaa akkasumas hayyoonni fi maanguddoonni akka irratti hirmaatan hubachuun danda'ameera. Mootummaan Biritaaniyaa lammiileen isaa dhimma hatattamaarraa kan hafe gara Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti akka hin imalle hubachiise. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa jiru ilaalchisuun mootummaan Biritaaniyaa lammiileen isaa akka Oromiyaa fi Amaaraatti hin imalle beeksise. Dhimma labsii yeroo hatattamaa irratti yaaddoo ishee kan ibsaa turte Ameerikaanis guyyoota muraasa dura lammiilee isheetiif akeekkachiisa wal fakkaataa kennuun ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Biritaaniyaa haala siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa ilaalchisuun ibsa baaseen lammiileen isaa dhimma hatattamaarraa kan hafe gara Oromiyaa fi Amaaraatti akka hin imalle beeksisee jira. Biyya Oromiyaa godinaalee Shawaa Bahaa, Dhihaa fi Kaaba Shawaatti lammiileen isaa akka hin imalles gorsee jira. Godinni Arsii Lixaa fi Arsii yeroo dhiyoo as mormiin uummataa geggeeffamaa ture keessatti lammiileen isaanii akka hin imalles gabaasi kun mul'iseera. Uggura imalaa kenname kana malees mootummaan Biritaaniyaa dippiloomaatota isaa akka kanaan duraa magaalattii keessa akka hin sochoone dhorkee akka jiru beekameera. Labsii yeroo hatattamaa amma bahee Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa jiruun mirgi lammiilee humnaa ol waan dhiitamaa jiruuf gochi loltootaan raawwachaa jiru akka isaan yaaddesse ibsaniiru. Tarkaanfii humnoonni waraanaa biyyattii fudhachaa jiraniin namoonni 2,000 ol akka hidhaman poolisiin biyyattii yommuu ibsu dhaabbileen nageenyaa gama isaaniitiin lakkoofsi namoota kana caaluu akka danda'u himaniiru. Loltoonni humna naga kabachiisaa Itoophiyaa Somaaliyaatti ergamanii jiran buufataalee waraanaa kutaa giddugaleessa biyyattii keessa jiran yeroo dhiyoo asitti yeroo lammaffaaf gadhiisanii ba'aa jiraachuun himame. Loltoonni Itoophiyaa humna naga kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti argaman magaalaa Halgan jedhamtu keessaa dilbata darbe akka ba'an miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiru. Loltoonni Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman kutaa biyyattii gadhiisanii bahuu hordofuun humna hidhataan Somaaliyaa Al-Shabaab magaalaa giddugala biyyattii Halgan akka to'ate gaazexaan The Gulf Today jedhamu gabaaseera. Torbee tokko duras loltoonni Itoophiyaa buufata waraanaa giddugala Somaaliyaatti argamtu tokko keessaa akka gadhiisanii bahan hubatameera. Loltoota bakkeewwan adda addaatti bahan irratti Al-Shabaab tarkaanfii adda addaa akka fudhachaa ture Agence France Presse gabaasee jira. Loltoonni Itoophiyaa magaalaa Halgan gadhiisanii bahan kunneen buufata yeroo dheeraaf keessa turan barbadeessuun magaalaa biraa Baaladuwaa jedhamuun beekamutti akka baqatan namoonni ijaan argan miidiyaaleetti himaniiru. Ji'a kana qofaa buufataalee waraanaa 2 biyyattii keessa jiru gadhiisanii akka bahan himameera. Gareen hidhataa Al-Shabaab Somaaliyaadhaaf yaaddoo guddaa ta'ee jiru yeroo ammaa buufataalee loltoonni Itoophiyaa gadhiisanii bahan akka to'atan Agence France Presse gabaasee jira. Itoophiyaan loltoota ishee 5,000 gama gamtaa Afrikaatiin Somaaliyaatti akka bobbaastee jirtuu fi loltoota hangi isaanii hin beekamne immoo dhuunfaadhaan bobbaastee akka jirtu beekamaadha. Duulli Itoophiyaan waggoota 7 darban Somaaliyaa keessatti geggeessite maallaqa $1 miiliyoonotaan lakkaa'amu akka ishee baasise qaamoleen adda addaa ibsaa jiru.
Kaampaanonni Afrikaa kibbaa Itoophiyaa keessatti hojiilee baankii fi investimentii adda addaa irratti bobba'anii jiran hojii biirokiraasii waajjiraalee mootummaa keessatti hojjetamu balaaleffatan. Mootummaan Itoophiyaa dinagdee isaa cimsachuuf jecha akkasumas investimentii biyya alaa harkisuuf jecha yaalii yoo godhes investoroota biyya alaa irraa amantaa akka hin qabne dubbatan. Kaampaanonni Group 5 fi PPC jedhaman yeroo dhiyoo as hojii konistirakshinii fi simintoo oomishuu irratti bobba'an akka himanitti erga biyya seenanii as hojiin biirokiraasii waajjiraalee mootummaa keessatti mul'atu akka isaan rakkisee komataniiru. Dhimma kana irratti mari'achuuf waltajjii Afrikaa kibbaatti taa'ame irratti kaampaanonni kunneen akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa hojii biirokiraasii biyyattii keessatti tajaajila kennuu irratti mul'atu nan fooyyessa yoo jedhes waadaan galame waraqaa qofa irratti akka hafe beekameera. Yeroo darbii Itoophiyaa daawwatanii kan turan Chaansilar Jarman Angeela Maarkel abbootiin qabeenyaa biyyattii keessatti bobba'anii jiran gocha kana irratti komii akka dhiyeeffachaa jiran yaadachiisuun isaanii beekamaadha. Mormii waggaa tokkoof Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turee fi naannoo Amaaraatti ce'uun biyyattii jeequmsa hamaa keessa galche diinagdee biyyattii rakkoo keessa akka galche ogeeyyoonni diinagdee hedduun ibsaa jiru. Dhiibbaa mormiin uummataa geesse kanaan qaala'insi gatii biyyattii hamma malee akka dabalee fi ji'a fulbaanaa keessa gara 700tti akka ol guddate ejensiin istaatiksii Itoophiyaa beeksiseera. Oduun guyyaarraaf qabanne kanuma turtii gaarii. Itoophiyaa keessatti sirna haaraa hundeessuuf kaawunsilii ce'umsaa hundeessuu akka barbaachisu waliigaltee irra ga'ameera. Barreessaan Viizhin Itoophiyaa Dr. Ashannaafi Gosaayee akka himanitti immoo kaawunsilii biyyattii gara ce'umsa haaraatti geessu hundaa'uu akka qabu dubbatan. Mootummaan wayyaanee ajjechaa fi hidhaa raawwachaa jiru dhaabuun marii nagaaf akka balbala isaa banu waamicha taasisaniiru. Marii kallattiin toora intarneetii isaatii fi feesbuukiidhaan darbaa ture kana lammiileen 100,000 lakkaa'aman hordofaa turan. Walga'ii kana irratti kan hirmaannaa fudhatan Dr. Diimaa Naga'oo yaada fedhii uummata Oromoo ibsuudhaan Itoophiyaa keessatti sabni Oromoo qooda fudhannaan isaa maal akka fakkaachuu qabu dubbachuun isaanii beekameera. Haaluma wal fakkaatuun mariin waldaa ogeeyyota seeraa Oromoo magaalaa Londanitti geggeessan bifa milkaa'in xumuruun beekameera. Marii sana irratti paartileen Oromoo fi hawaasni Oromoo kan irratti mari'atu chaarteriin bilisummaa Oromoo haala kamiin akka hundaa'u irratti marii bal'aa geggeessaniiru. Marii London sana irratti bakka buutonni jaarmiyaalee Oromoo fi bakka buutonni hawaasaa akkasumas hayyoonni fi maanguddoonni akka irratti hirmaatan Somaaliyaatti argamtu tokko keessaa akka gadhiisanii bahan hubatameera. Loltoota bakkeewwan adda addaatti bahan irratti Alshabaab tarkaanfii adda addaa akka fudhachaa ture Ejensi France Press gabaasee jira. Loltoonni Itoophiyaa magaalaa halgan gadhiisanii bahan kunneen buufata yeroo dheeraaf keessa turan barbadeessuun magaalaa biraa Baalaaduwaa jedhamuun beekamutti akka baqatan namoonni ijaan argan miidiyaaleetti himaniiru. Ji'a kana qofaa buufataalee waraanaa 2 biyyattii keessa jiru gadhiisanii akka bahan himameera. Gareen hidhataa Alshabaab Somaaliyaadhaaf yaaddoo guddaa ta'ee jiru yeroo ammaa buufataalee loltoonni Itoophiyaa gadhiisanii bahan akka to'atan Ejensi France Press gabaasee jira. Itoophiyaan loltoota ishee 5,000 gama gamtaa Afrikaatiin Somaaliyaatti akka bobbaastee jirtuu fi loltoota hangi isaanii hin beekamne immoo dhuunfaadhaan bobbaastee akka jirtu beekamaadha. Duulli Itoophiyaan waggoota 7 darban Somaaliyaa keessatti geggeessite maallaqa doolaara miiliyoonotaan lakkaa'amu akka ishee baasise qaamoleen adda addaa ibsaa jiru. Kaampaanonni Afrikaa kibbaa Itoophiyaa keessatti yeroo hatattamaa amma bahee Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa jiruun mirgi lammiilee humnaa ol waan dhiitamaa jiruuf gochi loltootaan raawwachaa jiru akka isaan yaaddesse ibsaniiru. Tarkaanfii humnoonni waraanaa biyyattii fudhachaa jiraniin namoonni 2,000 ol akka hidhaman poolisiin biyyattii yommuu ibsu dhaabbileen nageenyaa gama isaaniitiin lakkoofsi namoota kana caaluu akka danda'u himaniiru. Loltoonni humna naga kabachiisaa Itoophiyaa Somaaliyaatti ergamanii jiran buufataalee waraanaa kutaa giddugaleessa biyyattii keessa jiran yeroo dhiyoo asitti yeroo lammaffaaf gadhiisanii bahaa jiraachuun himame. Loltoonni Itoophiyaa humna naga kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti argaman magaalaa Halgan jedhamtu keessaa dilbata darbe akka ba'an miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiru. Loltoonni Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman kutaa biyyattii gadhiisanii bahuu hordofuun humna hidhataan Somaaliyaa Alshabaab magaalaa giddugala biyyattii Halgan akka to'ate gaazexaan The Gulf Today jedhamu gabaaseera. Torbee tokko duras loltoonni Itoophiyaa buufata waraanaa giddugala Somaaliyaatti argamtu tokko harka
Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Mootummaa wayyaanee akka aangoo irraa bu'uu qabu mariin hayyoota Ameerikaa magaalaa Washington DC keessatti gidduu kana geggeeffame ibse. Marii kana irratti beektonni hirmaatan akka walii galanitti mootummaa wayyaanee gaaffii uummataa fudhachuun aangoo irraa akka bu'uu fi biyyattii wixineen heera mootummaa akka barbaachisu akeekeera. Pirezidaantiin Viijin Itoophiyaa Profeesar Geetaachoo Bagaashaw akka himanitti mootummaa wayyaanee uummata ajjeesaa fi mirga namoomaa waan mulqee jiruuf aangoo gadhiisuu qaba jedhaniiru. Konfiraansii qopheessummaa Viijin Itoophiyaa fi isaatiin magaalaa Washington DC'tti taa'ame irratti akka himametti haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu ce'umsaa fi heera mootummaa haaraa barbaachisa. Dhuma marii sana irratti akka himametti hubachuun danda'ameera. Mootummaan Biritaaniyaa lammiileen isaa dhimma hatattamaarraa kan hafe gara Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti akka hin imalle hubachiise. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa jiru ilaalchisuun mootummaan Biritaaniyaa lammiileen isaa akka Oromiyaa fi Amaaraatti hin imalle beeksise. Dhimma labsii yeroo hatattamaa irratti yaaddoo ishee kan ibsaa turte Ameerikaanis guyyoota muraasa dura lammiilee isheetiif akeekkachiisa wal fakkaataa kennuun ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Biritaaniyaa haala siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa ilaalchisuun ibsa baaseen lammiileen isaa dhimma hatattamaarraa kan hafe gara Oromiyaa fi Amaaraatti akka hin imalle beeksisee jira. Biyya Oromiyaa godinaalee Shawaa Bahaa, Dhihaa fi Kaaba Shawaatti lammiileen isaa akka hin imalles gorsee jira. Godinni Arsii Lixaa fi Arsii yeroo dhiyoo as mormiin uummataa geggeeffamaa ture keessatti lammiileen isaanii akka hin imalles gabaasi kun mul'iseera. Uggura imalaa kenname kana malees mootummaan Biritaaniyaa dippiloomaatota isaa akka kanaan duraa magaalattii keessa akka hin sochoone dhorkee akka jiru beekameera.